obbolaan lamaantu shaadaa qabatee jettanii viidiyoo ishee natti gochaa jirtu. Wanta ani jireenya koo keessatti asis seenee bocorroquun barbaanne maalidha beektu? Amantaadha. Amantaa isa kanas seenee bocorroquu tasuma hin barbaadu. Garuu waa'ee obbolaan lamaan har'a shaadaa qabatanii kanaa utuun dubbatiin dura waan xiqqoo si yaadachiisuun barbaada. Ijoolleen musliimaas ijoolleen peentees koomenti gochuun dura waan ani dubbadhu seeraan hubadhaatii hubannaa keessaniin booddee koomenti barbaaddan laaddaa na sirreessaa dogoggora kanatti ma yoon dhugaa dubbadhe immoo dhugaa dubbatteedhaati koomenti godha waan hundaan fudhanna jechuudha. So amma waa'ee obbolaan lamaanii kana dubbachuu dura mucaa tokko ture. Mucaa faarfataa peentee keessa ture, faarfataa beekamaa cimaa tokko ture. Guyyaa ta'ee shaadaa qabate. Gaafa inni shaadaa qabatu Dr. Asliifaa kana nama baay'ee jira bebbeekamoo jiru. So inna kana leencinaaf ne qeerransinaaf ne hundu ijoollee musliimaa laachaa fi turan. Leenca isaa sana fudhachaa bulee waan hundumaa giiftee ergamee fi sana fudhachaa buleetu ganama rafnee gaafa kaanu dogoggoreen shaadaa qabadhee gara amantii koo duraatti deebi'eera. Ati hattuudha malee nama amantaa musliimaa barbaadee deemes miti nama amantaa peentee barbaadee dhufees miti ati hattuu saree mana lamaatidhe viidiyoo irratti hojjedheera. Viidiyoo irratti hojjechuu kon dura si yaadachisa. Dr. Aslii kuni eddeenumaa jira maal jedhee allaatu doolaara koo kiisitti naa qabi namitti leenca gadhiiseen oolee aan ta'edhe ganamasaa viidiyoo hojjete. Sini galee annaa maal sinin jechuu barbaadeen hattuun numa jiru. Kan amantaa namaa xiqqeessanii, kan amantaa isa kanatti seenanii, kan amantaa isa kanatti seenanii uummata wal nyaachisuu barbaadanii ni jiru. Waa'ee ijoollee obbolaan lamaan kan amantaa peentee irraa gara shaadaa qabatanii immoo utuun qabatiin dura sinitti manni kun shaadaa qabate obboleessi inni kun asitti hafe. Inni kun waa'ee gaarummaa musliimaa haasaa inni kun waa'ee gaarummaa peentee haasaa. Kana gidduutti namni TikTok irra jiru namni amantaan isaa garaa garaa mitiire. Namni TikTok irra jiru inni kun amantaa peentee arrabsaa inni musliim inni peenteeno amantaa musliimaa arrabsa. Sini galee kana gidduutti isaan maal barbaadu? Attentioniidha kan isaan barbaadan. Inni peentee kun beekamtiidha kan inni barbaade. Obbolaan lamaanuu baay'isoo ijoollee ammaa waa'ee isaanii miidiyaan kun odeessaa jirudha. Isaan amantaa musliimaa arrabsame amantaan peentee arrabsame gadi galabbatame ol galabbatame dhimma isaanii miti. Beekamtii barbaadu lamaanuu inni shaadaa qabate kuni obboleessa isaa kana fidee beekamtii argamsiisee fi sabooddee gubbaa taa'anii laayikiidha, fooloodha, qarshiidha kan isaan barbaadan. Malee amantaan musliimaa arrabsame, amantaan peentee arrabsame dhimma isaanii miti. Sini galee. Kanaaf iyyuu amma sin waan sin irraa hubachuu barbaadani qabdani viidiyoon ani hojjedhu kanarraa abbaan barbaade amantaa barbaade qabachuu mirga isaati. Garuu akka Oromootti nuti kan waliin qabnu maalidha beektu? Kan tasuma eenyuyyuu nu jijjiirsisuu hin dandeenyu. Oromummaan amantaa abbaan barbaade jijjiirrachuu danda'a. Yeroo sana ati hattuudha dhugumaa amantaa musliimaa barbaaddee miti jedhee mucaa sana isa shaadaa qabate faarfataa sana irratti gaafan hojjedhu ijoolleen peentee iyyaa turtan. Maa inni ati soolanii ati amantaa peentee sana hordoftu moo amantaa kee maalidha jechaa turtan? No, ani amantaa nan qaba. Amantaa sana amantaa koo kabachiiseen amantaa namaa kabajee nama jiraatudha. Nama wal keessa fiigee amantaa namaa walitti naqu garuu yoomiyyuu ta'e peentee dhiisee waan barbaade haa ta'u musliima dhiisee waan barbaade haa ta'u dura nan dhaabbadha. Nama uummata koo wal nyaachisuu barbaadu. Kanaaf iyyuu obbolaan lamaan kuni uummata Oromoo wal nyaachistu taanaan lafarrattis waaqarrattis itti gaafatamtu seeraan. Sini galee namni seerarra darbu hin jiru. Amantii keessa turtanii sana kabajaati amantii ammatti seentanii kana kabajanii uummatni kun akka waliin jiraatu gochuudha malee akkasiin amma sooshaal miidiyaa kanarratti tambaraat dhaqaa jirtani kanaani uummata lamaan wal nyaachistu taanaan kan itti gaafatamu isin. Warri peentee immoo maaliif nu keessaa ba'an jettaniin iyyina. Namni hattuun kashlabbeen haadha kee kiisii salphisuu bare abbaa kee kiisii isaa salphisee ofiisaa furdifachuu bare namni raajii sobaa sobee nyaata gaarii mana kee deemee nyaachaa ture namni raajii sobaa sobee dhugaatii gaarii mana kee dhugaa ture namni amantii kee quucarsaa ture si keessaa gaafa ba'u jilbeeffattee danuu ishee hattuu hafte itti jilbeeffattee jilba kee hin cimte hattoota amantii kee keessatti hafte baastee ari'uudha malee maaliif amantaa koo keessaa baate jettanii amantaa inni qabate amantaa musliimaa arrabsuun dogoggora. Sini galee amantaa musliima keessaa turtaniis immoo gara peentee dhuftanii ummata peentee bakka buutanii amantaa musliimaa arrabsitu taanaan kunis dogoggora. Uummanni lamaanuu wal jaallannee wal kabajnee amantaa walii kabajnee akka Oromummaatti waliin jiraachuudha malee namoonni akkasii jiru taanaan ijoolleen musliimaas ijoolleen peentees dura dhaabbattanii kan falmuu qabdanii isinidha. Isiniin jechuufi yoon dogoggora qabaadhe na of kolchaa
waanuma kana si yaadachiisuu fi waan wal si nyaachisuun qabu abbaan barbaade amantii barbaade haa qabaatu abbaan barbaade amantii barbaade haa qabaatu garuu amantii isaa keessa ture sana arrabsiisaa amantii isa kana immoo ol qabaa yoo deeme amantiin kun immoo taa'een ilaalu wal arrabsitu wal fittu jechuuf viidiyoo kana dalage yoon dogoggoree nama of kolchaa viidiyoo kana share copy linkii godhaati uummata hunda biraan naaf ga'an sinin jedha sinin jaalladha. Ahbab video tana copy link share godha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbi ajaiba takka hadith rasulatin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lubbuti sanduralle lubbuti yaaf gumata kanna hanga video ton duma nawalin jiradha. Rasulullah kanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mallattu qiyama hiddu tokkon wiman. Sankhisa ahibbati fillah badiru bil a'mali fitanan kaqata al-layl al-muzlim munja'an. Badiru bil a'mali hojowanin arifadha ja'an fitanan mokkoran duratti kaqata al-layl al-muzlim mokkorrisanu akka mura yookaa kuta dukkana halkaniit irraa qate yusbihu ar-rajulu gurbaan ganamatti seena mu'minan haala rabbitti amanaateen yeroo salaata subii si waliin salaatu gurbaan kun mu'mina wayumsi kaafira fitnaan isa xuuxe yeroo ishaa'iidha kafree jiraan isiniin ja'a wal iyaadhu billah aw yoo khaaji yumsi mu'minan yeroo ishaa'ii si waliin salaatu ni galgaleeffata haala rabbitti amanaateen yeroo ishaa'ii si waliin salaatu mu'mina wayusbihu kaafira fitnaan isa xuuxe salaata subii barirratti gurbaan san kafree jira maalii wanni kana godhe yeroo jedhu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo nu himan maal jedhan yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya amantaa isaati gurgurataa meeshaa jiruu duniyaatirraa taateenii jedhe nas'alullah as-salaamata wal aafiya aangoo kursii salphattuudhaaf jedhe maallaqaaf jedhe jeetooriif jedhe ka'amman tanaa nas'alullah as-salaamata wal aafiya wallahi relevant attention arkachuudhaaf commentii fi likii fi shareidhaaf ni khafransin ja'a bar waliin agaru jirraati ahibbatii fillah FOMO ja'anin ummati psychologist fi psychiatrist fear of missing out jechuudha FOMO jechuun FOMO namni kun hin agarre bakka dharraa beekamu yoo ajandaa hin taane hin gammadu bakka biraa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal nun jedhe سيأتي على الناس سنوات خداءات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبدة حديث درا إمام مسلم أوديسي أبي هريرة رضي الله عنه خنا جباب سنة في سيل الجاوي وفي السلسلة قنيس أبي هريرة رضي الله عنه إلمنا ما ترت وليد دفود أفجرا تاجي زمني جنتو تاتي سنوات خداءات زمني جنتو تاتي يصدق فيها زمن سنخيستي لغتي لكاوما لغتي لالما الكاذب إني خجباته نما خجبابر نما لغاتي جاني هركد ونف أما تنمامتي ويكذب فيها الصادق نمني لغات بطو أمو زمن سنخيستي أكا خجبتي لالما أس أفوتو غنتو سنجت جولين واللالان جينا برين أغرتو إنون أكا نجيتو جرا علماء ربان دائي صادقوتا نسأل الله السلامة والعافية ويؤتمن فيها الخائن إني جناته أمنمت لكاوما ويخون فيها الأمين إني أمنمات يا أمو جنت تلالما وينطق فيها الرويبدة رويبدة دو زمن سنخيسها سواجان رويبدة جتون صحابا مالجتون جاني قافة إرقما ربي قال صلى الله عليه وآله وسلم الرجل التافه يتكلم في أمور الأمة وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمور الأمة الرجل التافه جتون غربا قواته يتكلم ندبتجي في أمور الأمة وولي قلت مسلم توتا تاتخيسة دبتا من إسا بلچو هندنده درتاء نغرد داجا أنا الرتي لالد داجا أني منجستي دائفين جا بر مستر الرقع الذي لا قيمة له ولا وزن له ولا كرامة خبجا هنقبو نمغتي هنقبا نقوى أبو زمن قوان خيستي قوتمي هركي إساف دومو زمن أكا خينياخنا أغرتني أو نمني خيامال جابر قوى dubbii warra gawwaa sossobanii irraa fixan jetta ka ammaan tanaa sossobduu miti waan feete jettuunuu sin dhagayo ahibbatii fillah
zamana fitinaa keessa jirra fitinaadhaaf labbaa hin galina nama faloo gootan laalladha rabbiin nu haa qaceelchu yaadaa muraada keenya nuuf haa guutu اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ربي خينا سينتي فمنا فتنا ملتي في تدخل تره يا دا مرادن قيسنا قوتمو نابرقد ربي جيتشان سنجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليس سكينة مرتبوطة بقى جمال فردشان كون تكتي مرتبوطة التنيو جمال أبو مصعب الفاجر انكجل الحمد لله قبل الرفع قرأ عملتا إسلاما وديبي إجر واني كان أقول قالي هجر اتقاب سويني كان مرة قرأ فردشان قوت إيجتتو كان مرة قولي مرتبوطة وان كفرين كم يلا ثانك يو